كفوني كبدمتوني في جالتمتوني إلمان رمون جرتو كيرو في كارين سين جتون جالدا نجيني كو كان جالا فكان قبضا وكابي كلا تسنجر سنجنا كوبيا تو جالدا إنها مجانكوني دالتا أما كلا أرسي أسلاتي تجورا كان فو يباينا ما كدسيسا باي غرانا منياتا حرميسا برباچا كان أكسيتي بواتي جرو kanneen gara miidiyaatiin akkana barbaadan dhaamsa kan kooti ilmaan oromoo jiree ilmaan oromoo duwwaa jira jechuudha. Kanaafuu isinis immoo jechuudha viidiyoo kana subscribe, like, share gochuun gargaaraan isiniin jira. Kun immoo dhaamsa oromummaa, dhaamsa obbolummaatiin isiniin jira. Kanaafuu akka share gootanii abdiidhaan isin gaafadha. Akka share gootanii addunyaa maraaf waliin geessanii jechuudha. Muka baay'ee garaa nama nyaata jechuudha. Nama baay'ee garaa nama nyaata jechuudha. Haadha jechuun hundi keenya ni beekna jechuudha. Abbara hundiyyuu akka haadhaan jaalannu ni beekna jechuudha. Jechuun haati dandeettii ogeettii waa maraa hundaati waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu baay'ee nama gaddisiisa. Haadha jireenyaan dhabuu jechuun baay'ee ulfaata jechuudha. Otoo duute illee duute jennee abdii murannee dhiisna jechuudha. Garuu otoo jirtu immoo dhabuu jechuun baay'ee namatti ulfaata. Kanaafiyyuu viidiyoo sinin gadhiise jechuudha. Viidiyoo sanarraa waan sinitti dhagahamu baay'ee nama gaddisiisa. Dhugaan baay'ee nama gaddisiisa. Irraa hubadhaan sinin jira. Kanaafuu subscribe, like, share gochuun gargaaraan sinin jira. Akkasumas immoo biyyoota isaa kan itti guddate Harargee irratti jechuudha. Isaa jechuudha. Kanaafuu barbaadanii maqaa ishee wajjin viidiyoo ni jira. Viidiyoo sana warratti illee sinin gadhiisa. Kanaafuu hordofaa sin jira. Ammumaa turtiin keessa hanganumaan waliin siyaasni haa ta'u sin jira. Ani kan isin wajjin ture Fariyaa Indisumayyaa jedhama jechuudha. Kanaafuu hedduun sin jaaladha. Nama maal oromoo baay'ee sin jaaladha. Galatoomaa baay'ee sin jaaladha. Baay'ee baay'ee. Oromotiya. Mataan nama waafate yaa Oromotiya. Oromotiya waan duraa isinitti himanne yaa Rabbii kiyya maalumana wayyaa yaa Rabbii. Mataan na dhohe yaa Rabbii kiyya. Nami Oromoo taate rakkoo an keessa jiru kana naa hubachuudhaaf ilmaan Oromoo biraan naa gahe. Rakkoo an keessa jiru, yaadda an keessa jiru yaa Oromootiyya. Cinqii an keessa jiru. Rakkoo an keessa jiru, cinqii an keessa jiru nama akka kiyyaa rakkate qofatu naa hubachuu danda'a. Nama akka kiyyaa miidhame qofatu naa hubachuu danda'a. Obboleeyyan kiyya kabajamuuf jaalatamu Oromootiyya kan dhiiraa kan dhalaa maqaa Rabbiitiin sin kadhadha. Viidiyoo kana naa qooda. Oromootiyya ani isin jaaladha. Baay'ee tokko isin jaaladha. Isin kabajalle. Oromootiyya miidhame. Oromootiyya na viidiyoo kan naa qooda. Obsa dhabee jira Oromootiyya rakkadheera wallaahi billahi. Cinqamee jiran yookaan maraattuu naan jedhanii waan fedhan naan jedhanii ani obsa. Ani waan biyyaatii illee miti waan dhuunfaa kooti jechuudha. Waan dhuunfaa kooti isinitti machuun dhufe jechuudha. Oromootiyya rakkadheera wallaahi rakkadheera. Yo. Mana ya Oromootiyya mana ya Rabbi ya Rabbi.
يا ربي يا ربي يا ربي ندبير يا ربي يا ربي أنا ما بيشارك يا ربي كن اللي يا ربي يا ربي ورمتي يا والله يا ندبير فائرك قدام والله بالله ويا 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 يا ربي ما الوش هاga diri opsi mana oi haga dirti opsi tu opsa ya rabbi an god namni keessa kiyana beeku maratu nan jedha ka fedhe man fedhe nan jedha anamma bira darbe bakka amma achi opsun danda'u bas bas wallahi dadhabe oromoti ya rabbi rakkoo marti osoo ana irra ga'ee nan dhifu rakkoo mataa kiyyaa ka fedhe rakkoo mataa kiyyaa obsee keessaa bahe rakkoon qaba mataa kiyyatti yoo rakkadhe rakkoon qabu mataa kiyyattis yoo beelee rakkoon qabu waan anaan dhufe obsee bira darba waan mataa kiyyaan dhufe waan fedhe obsee bira darba rakkoon qabu anatti waan fedhe bakka kaan fedhe saminatti buu dandeetti mataa kiyyatti rakkoon qabu yaa oromoo kiyya eessarraa isin eegalame anummaan mee bakka tamirraa isin eegalu yaa oromoo tiishanuma eessarraa isin eegalan ani waan kana himullee hin barbaadu ture jadhiseetuma keessa kiyyaan luqqa'ee rakkadhee akka fedhetti irra ga'a jedhee yaadee ture kophama kiyyatti barbaadee argadhallee jedhee yaadee ture garuu hin dandeenye ani icciitii kiyya himachuu hin barbaadu icciitii faamilii kiyyaallee miidiyaa irra baasuu hin barbaadu ture amma bira darbee jira bakka amma bira darbee jira bakka wayyoo maali yaa rabbi mataa kiyya bichatti ani waan agana maran irratti buusuuf maaluma godhe maali yaa rabbi kiyya yaa rabbi waan fedhe warri asirratti dura na beeytan warri duraan asirratti na agartan waan fedhe naan jechuu dandeettani an akka mataa kiyyatti maraattuullee ta'uu danda'a akka mataa kiyya wallaalaallee ta'uu danda'a waan fedhe ta'uu danda'a jechuudha ani waan faamilii keenyaan dhufe himachuullee hin barbaadu baasuullee hin barbaadu jecha waan amma dubbachuu barbaadu kun erga dubbachuun hin hafne waan godhe oromoo tiyyatti madhee rakkoo kiyya oromoo tiyyatti madhee fira kiyyatti madhee yaadumaan na gargaaranii yaadumaan jechoo wanni na gargaartamuu du'aayi rabbiitiin lallabaan jechoodha naa barbaacha jechoodha rakkoo maallaqaatillee hin qabu alhamdulillah ani dhiira akka dhiirummaa kiyyaatti qilee fedhe seenee waan fedhe seenee dhiira godhee erga rabbi na uume biizinasa fedhe horii fedhe argataan jira akka ilma namaa kamittuu dalagee waan guddaallee fiduu danda'a jechuudha garuu oromoo rakkoo faamilii kiyyaa kana kan himuu barbaadeef birmannaa keessan barbaada oromooti amma dura himuullee hin barbaadu yaani bakka na saalfachiisallee jechuudha himachuullee hin barbaadu himuu hin barbaadu jechuudha maali waan kana ufuma kiyyaa dudda miidiyaatti tokkaan osoo miidiyaarra hin bahin keessumaan sirreessuun barbaada ture garuu miidiyaan akkana barbaachisuu badheera miidiyoonni gugurdoonis namoonni tokkoon na gargaartanii waan kana akka argadhu na barbaachisa jechuudha maal isin fakkaatee nami kumuu jechuudha tartiibaan akka isinii galu isiniif himuu barbaada jechuudha maal jennaan amma keessa kootti illee dhoysee kophaa kiyyallee fiigee kuma tokkoon bakka maalleen ani fixin hin jiru jechuudha Itoophiyaa keessatti illee qileen ani seenin gandi ani seenin bakki ani deemin hin jiru jechuudha
amma wani na barbaachisu tokko jiraate gara miidiyaatiin furmaata wayii akka argadhu barbaada. Namoonni tokko maallaqa kadhachoo dhufe akkanan seene yaada kiyya keessa yaada koo ibsachuu fi isinis yaada bareeda naa laattanii gorsa bareeda naa laattanii na jajjabeessitanii na bira dhaabbattanii rakkoo kiyya kana akka obbolummaatti akka qoodamtan barbaada malee ani takka birrii takka nama takkan gaafadhan abbatan waalee nama kadhadhu akka dalagee argadhuuf itti maan akka qilee fedhe seenee biizinasa fedhe miiliyoonera ta'u akka abbaa qabeenyaa miiliyoonera siin jedhe boleesso miiliyoonera ta'uun beeka zariin tiyyalee nam tokko akka kadhattuun barbaadu nam tokko irraa akka maallaqa takka argadhuun barbaadu himachoolleen barbaadu garuu wanni amma na barbaachisu miidiyaan na barbaachisa. Miidiyaan gola fedhe seenee waa fuudhuu danda'a. Miidiyaaleen gugurdaan illee na gargaaruu dandeettan bakka tanatti miidiyaaleen gugurdaan illee na gargaaruu dandeettan jechoo. Namni kun haadha qaba. Haadha irraa dhalatu qaba. Namni haadha malee dhalatu haadha qabaa jechoodha obboleeyyan kiyya kabajamaaf jaalatamu. Ani dhalataa Arsii Lixaati. Arsii Lixaa dhalataa magaalaa Dodolaati jechuudha. Kan dhaladhee guddadhee Dodolumatti. Haadhaaf abbaan kiyyallee Dodolaa gosti isaa Sinaana jechuudha. Sinaana sheedama cidhaadhaa namni beeytanii Sinaana jedhama. Innaa haadhaaf abbaan kiyya daldalaa ture. Biyya Arabaa kanallee turee jira. Akkuma nama kamii dalagataa biyya kana ture. Daldalaa ture jechuudha abbaan kiyya. Viidiyoo kana maqaa rabbiitiin sin kadhadhaa namni martinuu sheer godhaa na gargaara waan biraatiin miti sheer godhuuni na bira dhaabbachuudhaan na gargaartan jechuudha. Ani obboleessa hangafaa qaba. Waggaa lamaan irratti dhaladha. Waggaa lamaan irratti dhaladhe jechuudha. Wayituma biyya jiru san obboleessa hangafaa anaga biyyaa ba'e waggaa sadii jechuudha. Obboleessa hangafaa kiyya kawaa maraa nu godhuu danda'u kawaa maraa nu gorsuu danda'u gaafa hiriira sanbata dhiqqa yaa rabbi amma sun darbe inni gaafa hiriira sanbata dhiqqaa magaalaa akka guutuu Oromiyaatti yaamame sani kan lubbuun isaa wareegamte kan darbite ka obboleessi waggaa lama kan irratti dhaladhu jechuudha. Gubata isaatiin waa baay'ee ta'ee jira. Waa baay'ee keessa seenee jira. Waa baay'ee yaadee jira jechuudha. Haati tiyya tana dhaltee andiimaa gurraattii isiin beeku. Haadha tiyya tana dhalte jechuudha. Diimtuu taatee gurraattii taatee bifa siin taate hin beeku. Haadha tiyya tana dhalte jechuudha. Innaa amma obboleettiin tiyya xiqqootuni yeroo baay'ee isiin narra cinqamti. Haadha fi kana barbaachuutti jechuudha narra cinqamti jechuudha. Abbaan kiyya immoo hicciitiin kun waan ta'e hin beeku. Hicciitiin haadhaaf abbaa kiyya waliin qabu waan ta'e hin beeku. Haadha tiyya bakka jirtu natti himuu hin barbaadu. Haadha tiyya bakka jirtu kamiyyuu natti himuu hin barbaadu jechuudha. Oromoo tiyya bakka jirtu kamiyyuu natti himuu hin barbaadu jechuudha. Innaa amma isiin tunii akka wannan waadaa seenee foyta diqqaa qa'ee jiru adaadhaa tiyya bira jirti. Haadha isiitiin akka wal qunnamsiisuudha barbaade jechuudha. Anaafis haadha isiifis haadha waan kana barbaachuutti jira jechuudha. An dhaladhee umrii kiyyarraa bakka nama waggaa meeqaa techoon kiyya umrii kiyyarraa bakka biyyan teennee rakkoon irratti hin argamne hin jiru rakkoon irra hin geenye hin jiru. Mootii biyya gabroomsa san jedhiiti obboleessa kiyya kan gafaa kana ka waan hundaa na gargaaru obboleessi kiyya shufeeridha. Shufeeridha diqqeen irraan shufeerii ta'e sammuu akkootti guddise shufeeridha jechuudha. Haadha tiyya illee inni ijaan hin beeka yaani sirriitti beekuu habaatu malee hin beeka. Diimaa gurraattii isii anaa fi obboleettiin tiyya xiqqootu hin beeknu jechuudha. Isii arguu feena jechuudha. Maaliif jennaan sababa haadhaatiin waa baay'ee nurra ga'ee jira. Waa baay'ee geggeessineerra jechuudha. Guyyuu hadha bilbiltee
gadda obboleessa kiyyaa wayita dagadhee jedhu amma isiin bilbiltee waa'ee haadha keenyaa kana yeroo baay'ee nakkaaftan silaa mee takkaa tasgabbaa'ee dalagachuu barbaada. Biyyi kunillee gara itti ceetetti haa ceetu. Achi booda yeroo biyyi duraanillee barbaadaan ture yaada galfachuu dhabuu malee an akkasitti dhimma itti kaayee waa'ee haadhaa kana yaadeen turre. Barbaachuutti waa'ee haadhaa kana yaadeen turre. Immoo koomentii keessan dubbisaa jira. Warri yuutuubii maalimaa jedhaa si haasoytan guyyaa yoo malqiyaamaatti isin dabarfadhee jira. Warri waan hin taane koomentii jalatti dubbattan guyyaa yoo malqiyaamaatti isin dabarfadhee jira. Yoo jecha amma dubbadhu kana keessa gijibni jiraate guyyaa yoo malqiyaamaatti isin dabarfadha. Jecha kiyya keessa gijiban oofina. Amma obboleettiitii itti diqqootu na cinqaara jechuudha. Anillee arguun barbaada akka nama tokkootti. Garuu obboleeyyan kiyya maaf hangadhaa arguu dhabdeettanii nan gaafatina. Maaf hangadhaa hin barbaadin jettanii nan gaafatina. Takkaa jireenya tasgabbaa argadhee hin beeku jechaadha. Erga biraazariin kiyya immoo guyyaa san wareegame booda bakka wanni takkaan maraattu jechuu dandeettan. Bakka yeroo baay'ee akkanaan fayyaan qabu maraattu jechuu dandeettanii wanna sammuu kiyya keessa deeman maraachuu jiran. Nama itti hirkattee itti abdattee waan tokko bakka buufattee bakka waa maras jalaa bada waan dubbattuuf waan taatu wallaalte jechuudha. Warri wanna kana keessatti na gargaaruu dandeettan barbaacha jechuudha. Barbaacha wanni an barbaadu barbaacha gara miidiyaatiin haati na deetti Harargee ta'uu hin beeka. Haadhaaf abbaan kiyya magaalaa Jijjigaatti akka wal fuudhan hin beeka. Akka achitti dhalanii hin beeka. Abbaan kiyyas naggaaddee ture karaa Sumaalee nagadaa. Karaa Sumaalee keessa nagadaa. Erga biyya Arabaatii deebi'ee haadhatii fuudhee yeroo fuudhummaa haatiitti yallee naggaaddeedha. Jireenya dhuunfaa oofatti. Namni sadii kan irraa argame magaalaa Jijjigaatti kan wal horanii ergasii gara jireenya biyya keenya ka abbaa keenyaatti ka deebine anaa diqqaa ta'e haadhaaf abbaan kiyya ka gargar ba'anii jechuudha. Ka gargar ba'anii haadhaaf abbaan kiyya ka gargar ba'an. Innaa anillee akkooti ya biraan deemaa biraan taa'u akkuma aga uf beekutti akkoo na barsiisee na guddiseedha. Haati abbaa kiyyaa jechuudha. Kanaafuu haadha dhabuudhaan rakkoo haadhaati osoo jirtu maan argatini maan barbaadini jedhan informationii kana yoo abbaan kiyya bakka jirtu naan kennini icciitiin jara lamaan jidduu jiru ani hin beeku akka waan yookaan icciitii guddaa wayii raawwataniitti waa'ee haadhaa kiyyaa yoo gaafadhu natti himu waan godhuun qaban maaltu sii hidhatee waan barbaaddu sii goonaa jedha bakka natti himuun barbaadu erga guddadhee natti himuun barbaadu biraazariin illee badeetti raddaati ture achi shufeerii ta'ee erga jijjiiramni kun dhufee waa baay'ee jira kanammoo tartiibaan isiniif himuuf akka godhu wallaalee jechuudha yeroo baay'ee woqqasee faazarii yeroo baay'ee woqqaseen natti himii bakka natti himii haadha dhabuudhaan yookaan duutee sabaruu jedhamni haadha irraa duuteen sabaraami. Osoo jirtu akkamitti haadhatii argachuu hin dandeenyanii siistariin tanarra dhiqoollee arguu feeti baay'eetu isiin na cinqa isiin maal kan guyyaan dangattu haadhuma na dhaltee mee akkam jirti diimaa gurraatti arguun qabaatti haatuma na dhaltee mee akkam jirti nama akkamirraa dhaladhe ani bakka yoo namarraa dhalatte san hin beekini silaan namarraa dhaladhe jettee aga of shakkitu takka geettaa jechuudha. Innaa haadhatii san tarraa dhaladhe arguun fedhaa ati yeroo tokko dubbattee zebanni tole Facebookidhaan garaan dubbattee barbaaddee nu arguu dandeetta. Innaa wannu garsiisi jetti siistariin ta'e jechuudha. Isiin immoo halkanii guyyaa waan kana afaan hin buufattu jechuudha. Ani immoo cakkanee baqqaamee jireenya dhuunfaa kiyyaa oofachuun qaba. Mee dura waa qabachuun qaba. Biyyatti yoo galillee waan ittiin isii barbaadu san argachuun qaba. Guyyaa mara boottee na boochiftee jechuudha siistari yoo bilbiluuf Itoophiyaa jirti. Boottee na boochiftee jechuudha. Immoo abbaan kiyyaa osoo asiin qalte asiin miti osoo asiin qalte natti himuun barbaadu. Waan kana hundi isin himuu barbaadu. Osoo jira dhaabattee qaltee natti himuun barbaadu. Naggaaddee turanii gara biyyaas deebi'anii turanii akka icciitii dhaga'utti waggaa haga 3-4 biyya deebi'anii taa'anii turanii isiinis biyyi hin taanee fi haati na dhalte Harargee ta'uu hin beeka. Harargeedha. Harargee jechuun beeka. Maqaan isii immoo Jawaariyyaa.
maqaa Jawariyaa ta'uu dhaga'ee jira. San immoo nama alaarraan dhaga'e warroota san faazarii waliin jigjigaa nagadan san dhagaa meeshaa garagaraa dalagan ture dukkaana qaban ture dur bara waggaa meeqa jechuudha. Umrii koo guutuu jechuudha ani hin beeytanii bakka abbaan akka haadhaa ta'ee waasii godhuu hin danda'u. Waan akkasii godhuu hin danda'u Oromooti jechuudha. Baay'ee rakkadhee jechuudha. Birrii hin qaba maallee wanta kanatti hin fakkaatu jechuudha. Horiin dalagadhu hundi wanta kanatti hin fakkaatu jechuudha. Of keessa obsee bakka wanni ani taan hin jiru. Barantaan ani hin bulle hin jiru. Nama basiitiif waa baay'eedha. Isiin immoo osoo jirtu na dhagattee namni Oromootii wanna sin gaafadhu. Haati namaa takka erga lubbuun jiraattee nama ganaa osoo qabdu. Obboleessa kiyyaa wareegamee yookaan lubbuun jiraatte dhaga'uu dandeetti. Anaaf obboleettiin tee jiraachuu dhaga'uu dandeetti. Osoo jirtu akkamitti addunyaa tanarra osoo jiran osoo wanni kun marti jiran akkamitti nama arguu dhabuu dandeetti. Akkamitti an fakkeenyaaf bakka isiin jirtu beekuu dhabuu danda'a. Bakka isiin jirtu beekuu dhabuu danda'a. Abbaan kiyyaa hin beekaa jechuudha. Akkamitti nama arguu dhabuu dandeetti jedhee an na shakkisiisaa kunillee jechuudha. Garuu wanni an hubadhu icciitiin jabaan abbaa kiyyaa fi haadha kiyya jidduu akka jirudha. Yookaan abbaan kee rakkoo guddaa irraan ga'uu danda'a. Sababa saniif abbaa kiyya arguu dhabuu dandeetti. Yookaan qabeenya walitti dalagatanii qabeenya irra wal loluu danda'anii qabeenya uuma fedhe ta'a. Icciitiin guddaa jiraachuu danda'a. Namoota baay'ee arge nama haadhaa ofii hin beekne kan barbaade argate baay'een isaanii barbaadanii argatanii jiran. Oromootii baay'een isaanii barbaadanii argatanii jiran. Dhibbaan dhibbatti annama takkaa lama hin beeku. Mucaa wayitu ollaa kiyyaa haadhaan argeedha dhalatee warruma akka abbaa kiyyaa osoo jijjigan wal fuudhan jechuudha. Haadhaan akka tasaa ta'ee gargar bayanii akkuma bira guddatee obboleettiin isaa amma Ameerikaa jirti. Nama fakkaataa akka kiyyaa jechuudha. Mucaan sunillee shufeerii taree karaa roobee baaleetti du'ee abdii isaa Muhammad jedhama. Rabbi isaa araaramuuf baaleetti du'ee konkolaachisaadha. Baaleetti du'ee namni beekuu dandeettanii namni naannoo Dodolaa Shaashamannee Hadaabbaa Hasaasa warroonni naannoo kana jiraatan abdii isaa Muhammad beekuu dandeettanii konkolaachisaadha. Barbaadaa dhufee argate. Abbatu itti hime jechuudha. Abbatu itti hime akka haadha ofii barbaadee argatu abbatu gargaara ture jechuudha. Barbaade argadhu haatee nama akkana akkanaati gosa akkanaarraa dhalattee qe'ee akkanaarraa dhalattee bakka akkanaarraa dhalattee haata dhalatteeti tasi dhaltee barbaade argadhu jedheeni abbaan gargaaree haadha ofii akka argatu taasise jechuudha. Obboleettiin xiyyaara deddeebitee gaafatte jechuudha. Gaafa uleen tumee jira. Gaafattee jennaan gaafa uleen tumeetu jira. Itti ka'a. Abadan itti himu. Uleen tumee jechuudha. Innaa jarana ani ilma dhiiraati wanni na boochisu tokko hin jiru. Garuu wannoonni tokko wannoonni dabarsite jireenyi hadhaayaan dabarse ana bicharraa miti baay'ee rakkoon gurguddaan namni wal fakkaataa namni akka kiyyaa baay'een arga kan hin jira. Keessattuu nama Oromoo irratti rakkoon gurguddaan hin jira. Haadha takka jalaa ilmoo afurta dhabde hin jira. Namoota baay'ee rakkoo gurguddaa kun kiyyaa diqqaa ta'uu danda'a garuu kiyya kun diqqaa ta'uu danda'a. Rakkoo namoota biraa yoo himu rakkoo anaan wal fakkaataa namoota baay'ee qaba. Rakkoo wal fakkaataa seenaa nama bobbochisa rakkoo wal fakkaataa baay'ee qaba. Garuu namoonni baay'een warroonni haadha ofii dhabanii gargar bayanii rakkoo jireenyaatiif ta'e rakkoo lolaatiif ta'e rakkoo baqaatiif ta'e rakkoo kamiyyuu fi ka gargar bayan zamana teekinooloojiin babal'ate kanatti wal arganii jiran walitti deebi'anii jiran jechuudha. Haati immoo waan qallaalii miti obboleeyyan kiyya warri beeytan hin beeytan. Miliyoona meeqa qabaachuurra haadha qabaachuutu caala. Haati immoo ulfaataadha. Innaa ani amma waan kana miidiyaa irra baasee dubbachuun saalfadha. Waan si ajaa'ibu bakka natti hin tolu. Nama tokko badaa wayiitu waan aan jedhaa. Hamilee na cabsa bakka na sodaachisaa jechuudha. Akkana bahee ani haadhan qabu ani abdiin haadhan qabu haadhatii akkana dhabee akkana bakka dubbachuun saalfadha jechuudha. Yeroo mara kophaa taa'een bo'aa jechuudha. Dubbachuu waan saalfadhuuf waan akkana dubbachuu hin fedhu. Rakkoo faamilii kiyya keessaa gabbaasee miidiyaa irratti haasa'uu hin fedhu ture. Kana keessumaan fixachuu barbaada ture. Garuu naan taane bakka kanatti kophaa taa'ee bo'uurra kophaa taa'ee adda'uurra kophaa taa'ee cinqamuurra biyya arabaa biyyaa bahee akkanatti rakkachee cinqamee adda'uurra maaf yaada kiyya kana uummata kanaa qoodee
imimmaan kiyya kana arganii waan tokko na biran dhaabannee jedheen ture isinii gala yookaan isinuu viidiyoo kan arguu dandeetti hin beekamu arguu dandeetti amma siistariin tiyyallee akkasitti cinqamaa jirti jechuudha abbaa kiyya wanni irraa gaafadhu hin jiru yoo rabbi laaffisee jedhe namoota warra san yeroo sanitti wal beeku yeroon gaafadhu gaaf tokko fa nama sirriitti nu beeku jira maazarii tiyya sana nama sirriitti beeku jira si gala nama sirriitti beekutu jira informationii kana akka an haga guddadhe kana akka an gaafadhu shakkee akka itti nimne nama sanii itti hima jechuudha immoo haati teenna na arguu dandeetti angagaafin ta'uu guddaan garuu osoo lubbuun jirtu akkamitti namni yookaan bilbila leela barbaada akkuma ta'e yookaan abbaa kiyya sodaachuu dandeetti waa ta'uu dandeetti annaan galle wanni kun jechuudha ani wanna kana ka itti cinqamee itti yaaddee ture waggaa 5 hin geenne jechuudha waan kana barbaachuu fi qorachuutti akka ga'e abbaa kiyya gaafadhu moo jabaadhu ati jireenya dhuunfaa keetii hojjetadhu kanan dhaqqabda dura of jijjiirii yaada akkanaa dhiisiiti of jijjiirii dura ofuma keetiiyyuu dalagadhu of jijjiirii yaada akkanaa kana keessa seentee asii achi deemu shaagalamuu dhiisii akka jireenya dhuunfaa ufadhee ani jedhiseetuma baaraa isaa ta'uu barbaada jechuudha kanaa miti jechuudha naa wani na gargaartan baay'ee viidiyoo kana walii qoodaati gara walii qoodaati akka yoo isin nu agarte nu beeytee yaada akka nu qunnamtu siistarii jira obboleettiin teetanadhatu jira ana jira akka nu qunnamtu jechuudha biizinasa taanaan rakkoon maallaqaa jiraannaan 100 qaban kan dalagee xabbi godhee argadhu 100 qabu rakkoo maallaqaa takka illee hin qabu rakkoo horii takka illee hin qabu tokkocha rakkoo birrii rakkoo qabeenya takka hin qabu alhamdulillah diriirseen dalagaa guyyatti amante amanuu baatte guyyatti yookaan ji'atti birrii 70 Itoophiyaan argadha 70 Itoophiyaa argadha maallaqa jechuudha kanarraa rakkoo qabu rakkoo birriirraa garaan qabu garuu wanni haadhaa kun baay'ee na boochisa garaa na nyaata jechuudha baay'ee tokko yoo yaada keessa emotional ta'a na cinqaa jechuudha innaa yoo waa'ee haadhaa yaadadhu immoo waan dabarse yaadataatiin imimmaan na qaba jechuudha waan dabarse yaadataatiin imimmaan na qaba sababa haadhaatiin barumsarraa shaagalamuun sababa haadhaatiin badanii gabra ta'uun sababa haadhaatiin hoteela namaa keessa rakkatuun sababa haadhaatiin waa meeqa taatan namni haadha qabne waa meeqa ta'a garuu yoo dhabde garaa kee qurxii itti himteeteetta ka jirtu akkam goota kana dhibu jechuudha kana yaadadhu nama siistariitu na boochise jechuudha siistarii baay'ee jaaladhaan obboleettiitti irratti baay'ee jaaladhaan jechuudha waan isiin barbaaddu hundaan godhaafi waan isii barbaachisu hundaan godhaafi baay'ee jaaladhaan jechuudha waa baay'ee himtee jireenya isii akkaataa isii sababa haadha dhabuutiin waan isiin na himattu tuna boochisa ani obsa ani waan narra ga'u in obsa ani waan narra ga'u in obsa dhagaan fedhe sun narra fe'ame in obsa hin danda'u rakkoon qabu maal ennaa sababbiin dhiira garuu intalli shamaraa tana dhatte sun waa baay'ee obsuu hin dandeettu arguun fedha yoo jettu bakka imimmaanuma roobsite sababa nu gatteef kana gaafachuun fedha sababa nu gatteef kana gaafachuun fedha irraa hubachuun fedha jetti arguun fedha jettee buuttee na bochiftee jechuudha ana haala kana keessa jira isin oromoodha saba kiyya lammii kiyya rakkoo kiyyallee ani isinitti madha waa maraa isinitti madha jechuudha sababbiin sabni oromoo garaa laafaa saba bal'aadha waan kanarratti qoratannee haasofnee faazarii illee nama guddaa wayii itti ergisiisee dadhabe akka ta'e maalu informationii wayii yoo rabbi na laaffise du'aa hin godhan namni as keessaa nu argu hoogaan haatitti yoo lubbuun jiraatte na dubbiste jedhee yaada yoo lubbuun jiraatte na dubbisti jedhee yaada akka waan biraa nan gaafanne maa barbaaduu dhabdee ani ija banadhee waa'ee haadhaa kaasuufu waggaa 5 ergagee waggaa 5 as achi as illee barbaadeera bakka mara dhaqee jira bakki ani hin deemne hin jiru
Harargee kana keessa bakki ani hin deemin hin jiru. Bakki ani zooriin hin jiru jechuudha Oromooti. Bakki ani hin dhaqin hin jiru jechuudha. Kanaafuu guyyaa tokko haadhatii argee akka gammadu wannan yaade anaaf siistariin illee akka gamman abdiin qaba. Akka argu abdiin qaba. Garuu keessi kiyya in arga jedheetiin abdii qaban. Haalatii wal agarraa jennee abdii qabna. Kanarratti immoo namoonni keessattuu warri Harargee bahaa gara Harargee bahaatti na fakkaati. Mee waan kana naa barbaadaa naa gaafadhaa. Maqaan isii Jawaariyyaadha. Tanuma bichaan beeka. Abbaan isii Sheekh Ibrahim Haji Ibrahim akkas waan akkasiiti Haji Ibrahim Jawaariyyaa Haji Ibrahim waan akkasiiti. Inna marrajaa itti aanu immoo adda baafadheen dhufa. Wanni viidiyoo kana dalageef abbaan kiyyallee arguu barbaada viidiyoo kana gara ta'een illee in ergaaf. Waan illee duula barbaachaa rakka jiru. Abdii kutatee waan jiru hunda icciitii jiru hunda adda dhoosee natti mee akka haadhatii argadhu abdiin qaba. Abbaan kiyyallee viidiyoo kana akka argu abdiin qaba. Arges arguu baates dantaa kiyyaa miti fedhuun argaa akka argu sin godha sheeritti godhe jechuudha. Onlaayiniidhaan fayyadama. Miidiyaan fayyadamaa ilaalaa jechuudha. Yeroo baay'een ka'e miidiyaa irratti baasee dubbadhaa jedhaanii ture. Natti meedhaa ture. Natti nimu icciitii wayitu jira. Yookaan namoota isaan illee beeytan warri yoo itti Somaalee keessa jiranitti namni hunduu daldala mataa ofii qaba. Waan irratti wal dhabuu danda'an. Kanaafuu akkana gargaartan. Immoo warri waan kun soba jettan koomentii tokko lama argaa jira. Warri soba jettan wallaahi billaahi sobaa miti. Yoo an sobe maaliif jennaan yeroo baay'ee miidiyaa irratti yoo haasawna arganii gara maraa yoo haasawna arganii waa baay'ee naan jedhuu danda'an nan hubanneef jechuudha. Yoo an sobe rabbiin na haa hungeessu addunyaa tanarraa wanni an dalagadhe naan barakatin yoo an si sobaa jiraadha. Garuu warra sobda jettaniif rabbi sin dhiifadhee jira. Warra soba jettaniif rabbi sin dhiifadhee jira. Rabbi si dhiifadhee jira sin jedha. Rabbi si dhiifadhee jira aboo. Aboo rabbi si dhiifadhee jira. Siif himaa rabbi si dhiifadhee jira. Warra soba jettaniif jechuudha. Suuraa harmee teetii warri jettan suuraa harmee teetii miti maqaa haadhatii yaatuu gidditti argadhe. Suuraa harmee teetii jettee an suuraa isii osoo argee beekee maaltu na boochise. Suuraa haadhatii bifa kam akka taate osoo argee maaf na cinqaman. Maaltu na cinqa. Diimtuu gurraattii eenyu fakkaattii yoo addan beeku. Ana eenyu fakkaattii yoo addan beeku. Suuraa haadhatiitiidha. Suuraa haadhatii osoo argee akka tokko tasgabbaa. Haadhatii akka jirtu beekee jira sila. Haati tiyya bifa akkamii akka taate nan beeka ture sila. Suuraa miti takkaa carraa arguu hin argarree jechuudha. Kanaafuu haddarraa kaasee duula maazarii barbaachuu irra jira. Marrajaa takka takkaan barbaadee fiduun barbaada. Wanni asirran na gargaartan ila wanna takkatti isin dhaamadha Oromooti. Waa takkatti qofa isin dhaamadha. Anillee abbaa kee dirqikisee maqaa isii ganda isii waa hunda isii baasuun barbaada. Kanaafuu kaardii guyyaa irraa kaardii Itoophiyaa osoo hin guutiin oolee buleen beeku. Na amantaa? Nan amantu ka. Kana godhuu irratti hojjedha. Haddarraa barbaacha haadhatiyyaa gara feesbuukiitiin waan gasiniin dhiisu sheer naa gootanii gara garatti tasa arganii akka na qunnaman barbaadaa jechuudha. Guyyaa hadhaa irraa waa baay'ee qopheessuuf tokkoffaa maqaa haadhatiyyaa guutuu qe'ee haadhatiyyaa guutuu warra haadhatiyyaa guutuu qopheessuun barbaada. Lammaffaa suuraa siistarii tiyyaallee isinii maxxansa. Suuraa siistarii tiyyaallee fiduun barbaada jechuudha. Kanarratti hojjechuun deema. Kanarratti wanni na gargaartan barbaachara na gargaaru qofa. Barbaachara na gargaartanii haadha nadeetti diimaa taate haadha nadeetti diimtuu taate gurraattii taate arguun fedha. Haadhaan irraa dhaladhee diimtuu taate gurraattii taate arguun fedha. Waan darbe nan gaafatina waan darbe akka darbe darbeera ka dhufu irratti haa hojjennu. Wanna darbe maaliif akkas taate gaafii natti hin baay'isinaa. Gaafii natti hin baay'isinaa ka dhufu irratti haa hojjennu.
kada furratti na gargaara bakka kanaafu oromootiya gara an oromoodha an oromoo qulqulluudha waan rakkadhe yoo rakkoo keenya bira dhaabanne yoo gadda keenya gaddine an oromoo iyyuu miti dheesi waa akkachuu danda'a kanaafu gadda keenya gadduu qabdanii rakkoo keenya hubachuu qabdanii maaf kanan ta'in osoo akkana goote maaf kanan godhin maal goote waan dabarse nan gaafatina ka dabarse rabbi irra dhiisee jira kan darbe rabbi irra dhiisee jira waan keessa dabarse illee rabbi irra dhiisee jira akka qabsoo oromootitti illee yoo taate wareegama obboleessa kiyyaatii asitti wanni ani hin ta'in hin jiru ana bichaa miti nam 29 qeeteena keessatti magaalaa Heeraroo keessatti kan wareegame Dodolaa fi Daabbaa jidduutti argamti namni kun hunduu kan wareegame maqaa isaanii takka takkaan isinii maxxansuu danda'a kan du'ee waraabessa isaa kan du'ee qamadii keessatti asheeta keessa reeffa isaa waraabessi nyaatee jira kan bakka takkatti kan madaa'e lakkoofsan qabu yoo ka beeytan taate hin beeytan yoo ka Facebook irra jiraatan taate hin beeytan yoo ka miidiyaa OMN ilaaltan taate hin beeytan Daabbaa fi Dodolaan jidduu magaalaa xiqqittii Heeraroo keessatti namni meeqa akka wareegamee ture kanaafuu ilma namaatiin maraattuu hin jedhina waan rakkistu jira waan cinqutu jira namni kamuu maraattuu miti waan isa quuqu jira waan isa dhagamu jira ani sababa obboleettiin tiyyanaa bilbiltuun ani boo'ichuma bakka an akka dhiiraatti obsa waan fedhan obsa sababa yeroo isin naa bilbiltu mara ima boo'aa jechuudha bakka rakkoo kanaafuu akka hojjennu kana qabatamaan isin dhiyeessaa akka argee asumarratti maazariitti yaa rabbi abdiin qaba akka isin na gargaartanii barbaacha irratti illee keessaanillee wal gaggaafattanii ani immoo hadha galgala irraa wanni hojjedhu dirqama maqaa haadhatiyyaa guutuu qeesii argachuun qaba faazariin natti himu wallaahi yoo an sobe kuno namni baay'een nama tokko sobettan wallaahi billaahi waan dalagadhu guutuu rabbi barakaa naan godhin abbaan kiyya yoo namni na bira taa'ee haadhatiyya gaafatu maa afaan Sumaaleetiin afaan biraatiitti hima yookaan immoo xaqqasa hin himu yoo an sin kijibaa jiraadhe rabbi aboo riskii an dalagadhu keessa rabbi barakaa naan kaayin wanni hagana ga'e hin jiru naamanuu dandeettan naamanaatii na gargaara barbaacharan na gargaara dirqama haadhatiyya argachuun qaba yeroo gabaabaa keessatti yoo lubbuun jiraatte daarii hanga daariitti miidiyaaleen gurguddaallee waan kanarra na hojjedha viidiyoo fi waan hundaa qabadhee isinii dhufaa keessatti isinii kenna na gargaara kana argachuun qaba dirqama yeroo gabaabaa keessatti maazarii tiyyaan wal qunnamuudha qaba isinillee argitanii guyyaan sun guyyaa gammachuu kootiiti jechuu yaada haati tiyya na fakkaatti laatamoo nama biraa fakkaata bakka haadha ofii arguun baay'ee tokko sababa isii dhabuudhaan wanni ta'e akka ta'etti haa darbu namni haadha hin qabne waan irra ga'u hin beeytanii bakka hin beeytan jechuu akkasitti dabarsineerra sun rakkoon qabu hadha geenne alhamdulillah kanaa olillee rakkateen jira yataamaan haadhaaf abbaan guutuu umurii isaa diqqeennatti haati kadaa irratti duutee osoo deettu ciniinsuu irratti haati daa irratti duutee abbaan isaa wareegamee akka hin taane bananda guddatee waa baay'ee ta'e rakkatee guddatu jira kana caala rakkoo keessa guddatu jira sa'aatii kanaan waan gaariirra jira sa'aatii kana sa'aatii horiillee yoo baase waan fedhellee yoo baase waan fedhe godhee haadhatii argachuu danda'udha waan hin qaba ta'eef jechuu qabeenya gahaa qaba waan ta'eef maallaqa gahaa qaba waan ta'eef jechuu kanaafuu ijoolleen arge keessaan nu qunnamaa waan tokko hojjechuu qabna kanarratti na gargaaruu qabdan kanuma bichaa ulataa naa oola kana bichaa naa oola immoo nama waa barbaaduu miti nama YouTube irraallee birrii barbaaduu miti YouTube dolcheen akka fadhiisan nama waa barbaaduu miti waan asirra miidiyaa kanarra ture waan baay'ee na yaamuu dandeettan waan baay'ee naan jedhuu dandeettan nama bakka inni barbaaduu miti an nama osoo si mudhisee bakka amma dalagaa jiru kana nama kooristiraasheenii keessa taa'ee ganama galgalaan jechuu qocattuu miti ganama galgala yoo kana beeytan taate bakka dalagaatti na agartan namni na beeku na beekan bakka dalagaatti na agartan abdiin eessa jireenyaan bakka dalagaa jira bakka kanarra na beeytan an sanafummaa durriyyummaa surree jijjiiruu jana obboleetti uwiitti taphatu shamarranitti taphatu waan hin taane hojjetu hojii gosa kaatiin nan agartan jechuu kanaan hin beekamu du'een argama malee bakka kanatti illee hin argama badan in argamu jechuu gosa kummaa obboleetti uwiitti taphatu obboleettiin qaba waan ta'eef hin godhu mana shiishaa bakka babbadduu in argaman abadan abdiin eessa jira bakka dalagaa jira maal taate obboleessi abdiin eessa jira hojjetaa jira
abdiin eessa jira argataa jira bakka nama hojjetee waa hundaa ta'a jechuudha waa hundaa ta'a waa yaadellee argata kanarra jiran kanaafuu waan hin taane maqaan kee yaamamu jechuudha maraattuu naan jedhin rakkoon qabu waan maraadheef qaba waan ta'eef maraattuu naan jechuu dandeetti maraattuu jettee waan arrabsite naaru garuu waan biraatiin na yaamtu maqaa biraatiin natti hin baaftu maqaa kadhattuu naan moggaaftu abadan maa mataan nan muramne boleessa kee maqaa kadhattuutiin maqaa qocattuu yuutuubiitiin maqaan taaneen na yaamtu abadan du'een qabrii seena malee osoo amma dhuftee birii na aftee maallaqa namarraan barbaadan yoo danda'e rakkataa gargaaruu fedha yoo danda'e hin qaba waan ta'eef narraa feera rakkataan gargaaruu fedha wani na gargaartu immoo kanarratti maazarii argachuun qaba dirqama obboleettiitti jallee na cinqaa jirti anillee haadhatii diimaa gurraatti hin beeku qaba argachuun qaba kanarratti hin hojjedha kanarratti wanni ilma dhiiraa ta'ee na boochisee immoo na boochisa haadha wanni haadha ofii nama boochisa rakkoon haadha nama boochisa yaaddoon haadha nama boochisa kaadhaan boon eenyu ba'a qashtiitii asi jaaladhe dammatii jedhee siif haa boo'u janajjanee bilbilaan haa boo'u jaalala qabi jedhee haa boo'u haadhatii yaa boo'e yaaddoo isiitu na boochise argachuun fedha isii boo'e bakka hallaqee dubbiin akkas dhumatti kanarratti hojjenne bakka kanarra na gargaarta taanaan yoo rakkoon sammuu keessi rakkise na gargaarta taanaan kanarra na gargaarta na bira dhaabbatta haadhatii ana bira haadhatii agartee obboleettiin deelaa haadha ofii argannee gaafa nagaan wanni jenne hin gammanna waan ta'eef kanarratti hojjechuu barbaada ayyaada kiyya fixadhee waan dabarse nan gaafatina ka darbe akka darbetti ka dhufu irratti dookumentariidhaan maqaa isii guutuun hojii isiitiin waa hundaan qe'ee isii bakka isii hunda akka abbaa kiyya dirqisiisee rabbi na gargaare du'aa naa godha nattuu hin himu yoo naa hime dirqisiisee akka maqaa guutuu irraa argadhu maqaa rabbii guddaatiin abdiin qaba kanammoo rabbi naa gargaaru du'aa naa godha waan abbaan waan narraa fedhu ta'e waan isii arguu hin beekan kanam kuni maaf kana ta'e tanii hin beekan bakka kun ta'ee jira kanammoo abbaa kiyya na gargaara abbaa kiyya immoo akka rabbi naa laaffisee maqaa isii guutuu warra isii guutuu zarii isii guutuu namaami namni zarii malee dhalatu bakka malee dhalatu qe'ee malee dhalatu ganda malee dhalatu eenyummaa malee dhalatu maqaa malee dhalatu kana guutuu akka addanaa baasu barbaade jechuudha kana guutuu akka addanaa baasuun barbaada kanarratti hin hojjanna abbaan kiyya madar marfoo waaqoo baammee amaadoo qimbiree daaluu jedhama gosti tiyya sinaanaa bakki itti dhaladhe akkuma beektanii namni beekuun beeka warri beeku seenaa faazarii kiyya odeessuu danda'a sinii gala odeessuu danda'a ani sa'aatii kana akkana barbaachisu achi qabdee as qabdee faazarii tiyya arguun qofti hirriba na dhoggee jira isii arguu qof diimaa taatee gurraattii taatee isii arguu qof haati feetu daalattiif waan feete haa taatu bifarraa wanni nagalchuun jiru an dhibbaan wanna mana barbaachisu haadha tiyya arguu qof kanarratti oromoo tiyya isin jaaladha namni akka kiyyaa rakkate baay'een hin jira namni haadhaaf abbaa haadha hin qabne baay'een hin jira ka isin irraa duute hin jira ka obboleessi mootummaan gafroomsaan isin irraa ajjeesaaru jira kan fira baay'ee dhabdan hin jira kan nama jaalattan baay'ee dhabdan hin jira sa'aatii kiyyatti obboleettiin tiyya cinaa qaama kiyyaa sa'aatii isii rakkoo isii arguu hin danda'an waa hunda isii akka ibalu akka eenyutittuu barsiisee jiraachisuu hin danda'an waan fedhe godhee barsiisee waan fedhe godhee bakka isiin barbaadu taasisee jiraachisuu hin danda'an kana rakkoon qabu immoo obboleeyyan kiyyaa warri akka kiyyaa waan kana qabdan rakkoon qabu rabbi wal sin agarsiisu haadhumatu namni baay'een illa rakkoo wal fakkaataan baay'eetu jira namni baay'een rakkatu jira garuu ka kiyyaa na ajaa'ibe yeroo garii maal jedhee nu finaasee kalli wali akkamitti isiin bakka itti heerumteen beekti bakka itti nu argatteen beekti akkamitti nu hin barbaanne akkamitti nu arganne akkamitti barbaadee nu arganne maaliif isiin barbaadee nu arganne jedha garuu namoonni tokko maal namaan jedha haati nama dhaltee waatu itti jabaatee si argachuu dhabdi malee waatu itti ulfaatee si arguu dhabdi malee jaalattee miti yookaan abbeettu waa godhee ni jira yookaan rakkoo guddaa wayiitu irra ga'ee jira sababa kanaan haati ilmoo irraa garaa muratteetti malee waan biraatiif miti jabaadhu barbaadii warri naan jedhan jiranii ani immoo hooye tole bilbilumaan
akkuma saban guyyaa barreeffamu takka barreessitee maa posting goone mucaa akkana fi ijoollee akkana qaba bakka akkanaati an bakka kana jiran argadha jettee maaf kanan goone jedha. Kana maraan isii komachuu danda'u haadha komachuu danda'u an uf komadha hangadhaa tursiisuu kiyyaaf hangadhaa kophaa kiyya taa'ee bu'uu kiyyaaf hangadhaa kophaa kiyya taa'ee rakkachuu kiyyaaf cadhisuu kiyyaa hadharraa waa hundaa saaqee miidiyaa irratti baasee jira jechuudha. Kanaafuu dookumentarii wanna hundaa waan ansinii dhiyeessu hundaa wanni abdii gargaartuun jechuudha. Na dhageetta wanni abdii gargaartuun tokko jiraate maqaa isii akka ta'e guutuu qabadhee dhufa qeesiitiin maqaa isii hunda isii qabadhee dhufa viidiyoo kee sheer naa godhuuf miidiyaalee garaagaraa irra na erguudhaan keessaan hatta miidiyaa OMN fedhe haa ta'u miidiyaa gurguddaa fedhe irratti hunda irratti haati tiyya argamuudha qabdi haadha tiyya barbaaduudha qabda sagalee illee Oromoof ta'ee jiran Oromoodhaaf illee sagalee ta'ee jira sagalee ta'ee jira saba kiyyaaf illee sagalee ta'ee jira saba kanaaf jecha obboleessa dhabne waan ta'eef saba kanaaf sagalee ta'ee jira waa baay'ee ta'ee jira. Kanaafuu kanarra na hojjedhaa na gargaara isiniin jedha Oromoo tiyyaa isin jaaladha baay'ee tokko isin kabajaa onneerraa isin jaaladha baay'ee tokko isin jaaladha waraanaaf bulaa jiraadha ulfaadha isin boochisuufi miti kanammoo na gargaara onneerraa si kadha na gargaara isiniin jedha.